jaarmiyaaleen miidiyaaf gaazexeessonni seeraaf qajeelfama ogumaa ittiin geggeeffaman qaban. Haala kanaan yeroo waraansaatti innaa gabaasaa isaanii qopheeffatan qajeelfamoonni jiran maal fakkaatu ka jedhuuf dhimmoota kabiroo irratti hayyuu gaazexeessummaa Yuunivarsiitii as Yuunaayitid Isteetsi keessa jiru tokko keessaa barsiisa waliin marii gaggeessinee jirra. Mana maree bakka bu'ootaa Itiyoophiyaa amma hojiirra jirutti afaan yaa'ii kataan obbo Taaggasee Caafoo ibsa miidiyaaleef kennaniin akka lakkoobsa Itiyoophiyaatti fulbaana 14 bara 2014tti Itiyoophiyaatti mootummaa haaraan akka hundeessamu yookaan immoo mana maree bakka bu'ootaa uummataatiif kanneen waggoota 5 dhufaniif filataman hojii isaanii akka jalqaban beeksisanii jiru. Yeroo bakkawwan filannoon ittiin geggeeffameen jiruu fi biyyattii waraansa keessa jirtu kanatti mootummaan haaraan hundeessamu maal fakkaata ka jedhu irratti miseensota paartiilee dorgomtoota dhuunfaa filannoo injifatanii fi xiinxalaa siyaasaa dubbisnee jirra. Dirree Dimookiraasii irratti dhiyeessina. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya oduun galgalaarraaf qabnu kunoo. Kan addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF humna ittisa Tigraay jedhee waamuu fi mootummaan federaalaa immoo qaama gurmuu shororkeessaattiin jedhu torbanneen dhiyeenya kanaa mankuusaa dhaabbata gargaarsa dhala namaa kan mootummaa Yuunaayitid Isteetsi isa bulchiisa naannoo Amaaraa keessa jiru saamuusaa daayirektarri waajjira USAID damee Itiyoophiyaa kibxata kaleessaa beeksisan. Baatii sadaasa darbe humnootiin Itiyoophiyaaf ka TPLF gidduutti wal waraansi jalqabame kanneen kumaantamaan lakkaa'aman galaafatee rakkoo gargaarsa dhala namaa hordofsiise. Baatii waxabajjii darbee fi jalqaba baatii adoolessaa irratti Tigraay harka caalaa kan to'ate humni TPLF bulchiisa naannoo ollaasaa ta'an kan Afaarii kan Amaaraatti imaluun namoota 100,000 hedduu manaaf qe'ee ofiirraa godaansisan. Naannoo sanatti manneen kuusaa hedduun saamamuu fi guutummaatti duwwaatti hafuu isaanii keessumaa bulchiisa naannoo Amaaraa keessa bakka loltoonni TPLF dhaqqaban ragaa qabna jechuudhaan daayirektarri waajjira USAID damee Itiyoophiyaa Shaan Jaans televezyiina Itiyoophiyaaf ibsanii jiru. TPLF bu'aasaaf kan baay'ee fiigu jedhee amanaa hin turree jedhan. Dhimma kanarratti bakka buutota TPLF fi waajjira muummicha ministeeraa Abiy Ahmed yaada akka kennaniif gaaffii dhiyaateef battalumatti deebiin hin kennamin jira. Bulchiisa naannoo Somaalee Hararii akkasumas bulchiisa naannoo uummattoota Itiyoophiyaa gama kibbaa fi godina Oomoo lixaa keessatti fulbaana 20 filannoo gaggeeffamuuf kanneen sagalee kennan hojiin galmeessuu jalqabamuusaa boordiin filannoo beeksisee jira. Filannoo fulbaana 20 gaggeeffamu kanaan namoonni filatanii fi dorgoman harka caalaan kan keessatti argaman bulchiisa naannoo Somaalee keessatti ka dorgomuuf jiru Izemaan boordii filannoo irratti iyyata qabu dhiyeessee jira. Paartiin kun iyyata dhiyeeffate kanaan kaardiin filannoo ammaan dura raabsaman gatii dhabsiisuun kaardii haaraan akka maxxanfamu kanneen filannoo raawwachiisanis walaba ta'uun akka mirkanaa'u buufanni sagalee itti kennan 2 akka dabalamu kanneen jedhan dabalatee waliigalaan qabxii 8 dhiyeeffatee jira. Boordiin filannoo iyyati kun dursee kan isan dhaqqabne ta'uu ibseera jechuudhaan Addis Chakkol Dirreedawaarraa gabaaseera. Odeeffannoo dogoggoraa facaafamuu fi uummanni tasgabii akka hin arganne gochuuf sababaadha ka jedhaman manneen jimaatti qamaanii fi manneen shiishaa bulchiisa magaalaa Dasee keessatti ifatti cufamanii jiran. Kunis har'aa qabee hojiirra kan oolu ta'uu fi seera kana namni cabsee itti gaafatamaa akka ta'u kantiibaan magaalaa Dasee obbo Abbaba Gabra Masqal hubachiisanii jiru. Magaalaa Dasee keessatti hawaasa daldalatee jiraatu 3,000 ta'an waliin kaleessa mariin ega gaggeeffame booda har'aa qabee akka cufamu ta'e. Bulchiisi magaalaa murtii dabarse kana hawaasni magaalattii deeggaruu qofa otoo hin taane maddisiisaa yaada kanaa ta'u kantiibaa Abbabeen hubachiisanii jiran. Jiraataa magaalaa Dasee ka ta'an obbo Alamaayyoo Dassaaleny dargaggoonni biyya isaaniif akka hojjetan kan taasisuu fi murtii namoota hedduu biratti fudhatama qabuu jedhan. Garuu dhorkaan kun gurguruu fi bituu hin dabalatu taanaan bu'aa barbaadame argamsiisuu dhiisuu malaa sodaa jedhuu qabaa jedhaniiru. Magaalaa Dasee keessatti eeyyama seeraa kan hin qabnee fi seeraan ala kanneen sosso'an daldaltoonni jimaa 1,000 lakkaa'aman akka jiran tilmaamameera. Gama biraan humnootiin mootummaa Itiyoophiyaa to'annaa Hiwaatti jala ka ture naannoo Dabra Zabiixii fi Caca'oo to'achuun hojii qulqulleessuu gaggeessaa akka jiran
raadiyoon sagalee Ameerikaa oduu kaleessa galgala tamsaaseen beeksisuunsaa ni yaadatama jechuudhaan Masfin Arraagee Daseerraa gabaaseera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Yuukireen Volodimir Zelenski roobii har'aa White House kan daawwachuuf jiran yoo ta'u, Pireezidaant Baayiden waliin dubbachuuf jiru. Imaltuun kun yeroo waggaa lamaaf irratti hojjetamaa akka ture yoo ta'u, haala Afgaanistaan keessatti uumameen kan ka'e guyyaa tokkoof duubatti harkifate. Aangawaa gameessi bulchiinsi Yuunaayitid Isteetsi akka jedhanitti ergaan imaltuu kanaa abbaa biyyummaa Yuukireen kabajamuu daangaa ishee fi hariiroo Awurooppaa waliin qabaattu irratti cicha Yuunaayitid Isteetsi qabdu ibsuudha. Aangawoonni oduu gabaastotaaf akka ibsanitti ajandaan isaanii dhimmootii nageenyaa, enerjii fi imaammata jijjiirama qilleensaa akkasumas malaammaltummaa Yuukireen keessaa dhabamsiisuuf yaalii ta'uu irratti dubbatu. Kana malees jedhu biyyoonni lameen waliigaltee hedduu labsuu malu. Kunis nageenya Yuukireeniif gargaarsa gochuu, kanneen rakkoo Raashaa waliin uumameen Yuukireen bahaa keessatti rakkataa jiran akkasumas vaayirasii koronaa kan ilaaleen gargaarsa dhala namaa arjoomuu dabalata. Xiinxaltoonni akka jedhanitti marii pireezidaantonni Ameerikaa fi Yuukireen gaggeessuuf jiran kun rakkoo jiruu fi carraa argamuu malu kan of keessaa qabu ta'a. Obomboleettiin maqaa Aayidaa jedhamuun moggaafamte jiraattonni miliyoona hedduu kan kutaa Luuziyaanaa kibba gama bahaa elektiriikaaf bishaan qulqulluu dhabsiisee jira. Toorri elektiriika tamsaasu 8 magaalaa daawwattootaa akka taate Niw Orliinsii fi Luuziyaanaa gama kibbaa miidhaan kan irra ga'e yookaan kan barbadaa'an ta'uun ibsameera. Kunis dilbata darbe bomboleetti sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 240 fiiguun yoo ta'u, waaltaan elektiriika tamsaasu guddichi laga Misisiipii keessatti kufee jira. Aangawoonni kutaa sanaa fi kan kaampaanii enerjii akka jedhanitti elektiriika guutummaatti deebisuuf hanga guyyaa 30 fudhata. Kunis yeroo qilleensi ho'aa ta'ee jiru kanatti uummanni meeshaa qilleensa mana keessaa qabbaneessu kan elektiriikaan hojjetu dhabuun yaaddoo uumee jira. Manneen barnootaas guutummaatti cufamanii jiru. Hospitaalonnis dhukkubsattoota COVID-19 qabaman jenereetara kan yeroo hatattamaan gargaaramaa jiran. Hong Kong keessatti qabsaa'onni deemokiraasii deeggaran kanneen bara 2019 hiriira eehama hin arganne irratti hirmaatanii turan 7 har'a adaba hidhaa baatilee dheeraa irratti muramee jira. Dhiironni 7 kun haadha murtii mana murtii konyaa Amaandaa Woodcock hiriira mootummaa mormuun gaggeeffame guddaa irratti baatii onkololeessa bara 2019 hirmaatan jechuudhaan murtii dabarsan. Hiriirri sunis kan wal falmisiisaa ture seera lammiiwwan dabarsanii biyya biraatti kennuu jedhu irratti mormii ka'ee ture. Haadha murtii kata'an Woodcock akka jedhanitti seerri xiqqoon kan Hong Kong seera bu'uuraa kan walabummaa wal ga'uu fi hiriiruu of keessaa qaba. Mirgoonni kun garuu uggura heeraarra kaa'ame of keessaa qabu jedhaniiru. Adabii hidhaa murame baatii 11 hanga 16 kan ga'u yoo ta'u, nam tokkorraa kan hafe kanneen biroon 6 himata seeraan ala walgahan jedhuun hidhaa keessa jiru. Hiriirri bara 2019 gaggeeffame sun chaayinaan seera nageenyaa kan waliigalaa Hong Kong irratti waggaa darbe akka raggaasistu jajjabeessee jira. Erga seerri sun raggaasifamee booda aangawoonni Hong Kong humnootii deemokiraasii leellisan kan magaalattii keessaa irratti tarkaanfii fudhatan hammeessaniiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Jaarmiyaan miidiyaa akka jaarmiyaatti akkasumas gaazexeessonni akka dhuunfaatti yeroo gabaasan seera yookaan qajeelfama gaazexeessummaa hordofuu qabantu jira. Akkaataa kanaan biyyoota yookaan immoo bakkawwan walitti bu'iinsi jiru keessatti yeroo gabaasamu qabxiileen xiyyeeffannaan itti kennamuu qaban maali? Dhimmi ijoon tokko gabaasaan hojjetamu haala walitti bu'iinsa sanaa babal'isee badisa biraa akka nuumne of eeggachuudhaa jedhu as Yuunaayitid Isteets kutaa Minisootaa keessa kan jiru Amlii Yuunivarsiitii barsiisaa gaazexeessummaa kataan Dr. Indaalkaachoo Caalaa. Bafqaaduu Morodaa Dr. Indaalkaachoo dubbisuun gabaasa qindeessa qaba. Dr. Indaalkaachoo Caalaa kutaa biyya Yuunaayitid Isteetsi Minisootaa magaalaa Seent Pool Yuunivarsiitii Haamiliin keessatti sadarkaa gargaaraa piroofeesaraatti barsiisaa gaazexeessummaati. Biyyoota walitti bu'iinsi jiru keessatti gaazexeessaan tokko akkamitti gabaasuu qaba? Maaltu irraa eegama? Akkamitti ilaalama jechuudhaan gaaffii kaasneefii jirra. Gabaasa yookiin riippoortingii yennaa hojjettu akka gaazexeessaa tokkotti yookiin akka instituushinii tokkotti seera mataasaa qaba. Gaazexeessaan immoo akka nama tokkotti yennaa wadhabeessa gabaasu
gabaasni isaa amala gaarii gaazexeessummaa kan jedhaman jiru tarreeffamuu danda'u. Isaaniin ajajamuu qabaa jechuudha. Kan ijoo ta'an tokkoffaa waldhabinsa tokko yennaa gabaasu inni jalqaba kan ta'uu qabu maalidha? Minimize harm. Kana jechuun maal jechuudha? Yennaa gaazexeessaan tokko waldhabinsa akka gabaasu ramadame inni tokkoffaa kan gochuu qabu jechuudha. Waldhabinsi sun akka ittiin fufne yookiin waldhabinsa namoota yookiin biyyoota waldhabinsa keessa jiran keessatti saayidii qabatee inni kun sirriidha inni kun sirrii miti ta'uu jechuun qabu jechuudha. Innaa international media jedhaman jiru. Miidiyoonni guguddaa jechuudha. BBC, CNN, New York Times kan kana fakkaatan fi miidiyoonni Itoophiyaas hin jiru. Social mediaanis hin jira. Waldhabinsi kun gabaasa fuula baay'ee qaba. Kan Ingiliffaa jira, kan Amaariffaa jira, kan Afaan Oromoo jira, miidiyaan isa biyya keessaa jira, miidiyaan isa biyya alaa akka sirrisiin jedheetti jiru. Miidiyoonni hunduu ajandaa mataa isaanii qabu jechuudha. Karaa miidiyaa alaatiin wanni ilaale innaa biyya seenanii gabaasanii seenaa biyya sanaa jiruuf jireenya biyya sanaa waldhabinsi kun akkamitti akkas ga'ee baay'ee waan beekan natti hin fakkaatu. Waldhabinsa tokko yennaa gabaastu beekumsa cimaa beekumsa gadi seenaa qabaachuu qabda jechuudha. Seenaa walxaxaa qaba waldhabinsi kun. Gaazexeessonni baay'een seenaa walxaxaa kana sirriitti hin beekan. Kanaaf yennaa gabaasan seenaa kana walxaxiinsa kana sirriitti beekuudhaan dhiisuu malu baay'ee rakkina keessa seenuu jechuudha. Gabaasni sunis gabaasa akka gadi seenee gadi sirrittis gabaasuu miti jechuudha. Kanaaf karaa Ingiliffaatiin waan arge maalinni walxaxiinsa guddaa kana sirritti gabaasuudhaaf maallaqas baay'ee barbaada. Maaliif seetee gaazexeessa kee yoo argite Itoophiyaa keessatti turanii seenaa dubbisanii waan ijoo ta'an irratti beekumsa sirri cimsanii gabaasuudhaaf miidiyoonni warri alaa warri guguddaa immoo qarshii yookiin leecalloo baasuu hin barbaadan. Kanaaf gabaasni isaan gabaasan rakkina guddaa qabaa jechuudha. Maaliif seetee gabaasni isaanii waldhabinsa actors of conflict jedhaman. Fakkeenyaaf mootummaan Itoophiyaa jira, addi bilisummaa uummattoota Tigraay jira, harka biroos jiru. Kana sirriitti beekuudhaan dhiisuudhaan rakkina keessa seensisaa jiru jechuudha. Waldhabinsa biraa keessa seensisaa jiru jechuudha. Gaazexeessaan tokko yommuu walitti bu'iinsa gabaasu wanti inni gochuu qabu inni ijoo ta'e waan walitti bu'iinsa sana babal'isee balaa caalaa uumuu danda'u irraa of qusachuu akka qabuudha Dr. Indaalkaachoon kan dubbatan. Kanaaf yaada namootaa tarii isa walitti bu'iinsa babal'isee badiinsa fiduu danda'u fudhachuu yookiin dabarsuu dhiisuu danda'a ta'a. Kun immoo isa mirga namoomaa keessaa tokko ta'e mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu jedhu mormuu hin ta'u. Kana akkamitti walitti araarsuun danda'ama? Kanarratti Dr. Indaalkaachoon maal jedhu? Beektonni maal jedhu seetee mirga of ibsachuu fi aadaa keenya jechuudha. Fakkeenyaaf akka Itoophiyaattis akka Oromoottis aadaa qabna jechuudha. Waan beekteefuu, waan argiteefuu, waan tokko hin jettu. Waldhabinsa konfliktii sana itti sisisuu hin qabdu. Harmii minimaayizii gochuu qabda. Kanaaf mirga hin qaba jettee odeessuu yookiin freedom of expression hin qaba jettee waan odeessitu hin qabdu jechuudha. Biyya keenya dhiisiitii biyya kanaa biyya Itoophiyaa dhiisiitii biyya Ameerikaa keessattiyyuu namoonni baay'een rakkina baay'ee fidaa jira jechuudha. Namoonni baay'een beektonni baay'een waan mirga qabduuf qofa waan barbaadde jechuu gabaasuu hin dandeessu. Kana irra muramuu qaba. Itoophiyaa keessatti osoo hin ta'in as keessattiyyuu. Kanaaf fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti waldhabinsi kun akkamitti gabaasamaa jira yennaa jettu miidiyaan biyya alaa akkasitti gabaasuu qabnaa, akka barbaannetti gabaasuu qabnaa. Loltoonni Itoophiyaa yookiin loltoonni adda bilisummaa uummata Tigraay
akkas gochaa jiru jechaa gabaasaa jiru. Garuu miidiyoonni isaan guddaa jechuudha. Now, for example, Iraq deeman, Afghanistan deeman, loltoonni isaanii akkaataa isaan wal lolan, akkaataa isaan siviiliyaanii biyya alaa tiriitii godhan gabaasanii hin beekan. Maaliif eeyyamsa hin qaban. Garuu waan duraan kaastetti freedom of expression mirga hin qaba jettee akka barbaaddetti gabaasuu dandeessu. Freedom of expression limitii baay'ee qaba. Limitii aadaa jedhi, limitii ikoonomii jedhi, limitii jiruuf jireenya jedhi. Siyaasni keenyas walxaxaadha. Walxaxaa waan ta'eef rakkina baay'ee qaba jechuudha. Kanaaf freedom of expressioniin Itoophiyaa keessatti limitii baay'ee qaba jechuudha. Warri isaan freedom of expressioniin barbaachisaadha akkasitti gabaasaa jedhamu isaanuu freedom of expressionii akka barbaadanitti miidiyoota isaaniitiif ilaatan jechuudha. Miidiyaan hawaasummaa akkuma sabaaf hawaasaaf fayyaduu danda'u balleessaa mataasaas badii mataasaas uumuu hin danda'a. Kanaafuu maal godhamuu qaba waan jedhu irratti immoo Dr. Indaalkaachoo wajjiniin marii taasifne kutaa lammaffaa torban itti fufna. Ammasitti fayyaa ta'a. An Bafqaaduu Muroodaati. Qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee kanan sin affeera. Mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa amma hojiirra jirutti afaan yaa'ii kataan obbo Taaggasee Caafoo ibsa gidduu kana miidiyaaleef kennaniin akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 14 bara 2014tti Itoophiyaatti mootummaan haaraan akka hundeessamu yookaan immoo mana maree bakka bu'oota uummataaf kanneen waggoota 5 dhufaniif filataman hojii isaanii akka jalqaban beeksisanii jiru. Filannoon biyyaalessaa dabre biyyattii keessatti bakka maratti hin geggeeffamne. Kun immoo sababaalee rakkoo nageenyaa fi meeshaaleen filannoo boordii filannoo irraa yeroon dhaqqabuu dhabuufaa akka ta'etu dubbatame. Gama tokkoon yeroo biyyattiin waraansa keessa jirtutti gama kaaniin bakkawwan filannoon ittiin geggeeffamin yeroo jiranitti mootummaan haaraan baatii fulbaanaa kana keessa hundeessamuu fi manni maree bakka bu'oota uummataa haaraan maal fakkaachuu mala ka jedhu irratti gabaasaan keenya Mitikkuu Fiqaaduu miseensota paartii mootummaa ka paartiilee mormituu fi dorgomaa dhuunfaa filannoo dhiyeenyaa irratti filataman dubbisee dirree dimookiraasii har'aatiif qophii qindeessa qaba. Kunooti.
Filannoo biyyaalessaa bara kana Itoophiyaatti taasifameen naannoo Oromiyaatti dorgomaa dhuunfaa kan ta'anii fi mana marii bakka bu'oota uummataaf waggoottan 5 dhufaniif kan filatamaniiran Dr. Diimaa Naggoo akka jedhanitti manni marichaa akkuma kanaan dura dhaaba siyaasaa tokkoon irra caalaatti kan dhuunfatame ta'uyyuu namoonni keessatti filatamaniiran fooyyee qabaatu jedheen abdadha jedhu. Filmaata darbe kana keessatti filmaanni baay'een hin turre paartiidhuma amma biyya bulchaa jiru yaada jirraa gara paartii badhaadhinaatti jijjiirametu hanjaa irra wayyaa qabaachaa ture. Biyyas bulchaa waan jiruuf caasaansaa amma gaditti babal'atee jira. Qophii gahaas godhe. Takkaaniin warri isaa hojii dorgoman qophii hagasiin qaban turani. Keessattuu immoo Oromiyaa keessatti filmaanni ture dhiphaadhuma ture. Isaan alatti filmaanni biraa baay'een turre. Kanarraa kan ka'e paarlaamaan itti aanu kunis ka paartiin tokko keessatti hanjaa guddaa wanjaa olaanaa qabu ta'a. Haa ta'u ammoo haga tokko aynaan namoonni filaman kanneen paarlaamaa duraan turan keessatti filaman irraa barmootaanis beekumsaanis muuxannoodhaanis waan adda addaatiin irra wayyaa ta'uu jedhee kan abdadha. Dhaaba siyaasaa Izeemaarraa naannoo uummattoota sabootaa fi sablammoota kibbaatti mana maree bakka bu'oota uummataaf kan filataman Dr. Awwaqee Azmaayes mootummaa haaraa hundaa'uu jiru kanarraa maal eegdu jedhamanii gaafatamaniif dhaabni sagalee caalaa argate dhaaba badhaadhinaa haa ta'uyyuu malee akka kanaan dura sagalee wal fakkaatu qofti kan keessatti dhaga'amudha jedhee hin yaadu jedhan. የሚጠበቀው ፓርላማ ከበፊቱ በጣም የተለየ ፓርላማ አይሆን ምክንያቱም የብልጽግና ፓርቲ ነው በአብዛኛው ያሸነፈው ግን የበፊቱን አይነት akkas jedhu paarlaamaan eegamaa jiru isa kanaan duraarra baay'ee kan adda ta'e miti garuu isa akka kanaan duraa kan sagaleen tokkichi qofaan keessatti dhaga'amudha jedhee hin eegu sababni isaas namoota dhiyaatan yommuu ilaalu yaada fooyya'aatu dhiyaata jedheen eega. አንድ ድምጽ ያለው ይሆናል ተብሎ አይጠበቅም አልጠበቅም ምክንያቱም የቀረቡ ሰዎች ዋጅረ ሙሚቻ ሚኒስቴራት ቅንዴሳ ግዱ ገለ ደጋጊና ስርነ ዲሞክራሲ ካንታን ዶክተር ቢቅላ ሁሪሳ ሞጋመሳኒ ሞቱማ ሃራ አማ ሁንዳኡን ስርነ ዲሞክራሲ ሁንዴ ዱጋ ቀቡ ኒ ኢጃረ ጀዴን አመነ ጀዱ manni maree haaraa fulbaana 24 hundeeffamu kun Itoophiyaadhaaf abdii qaanqee bilisummaa qaanqee walqixxummaa fidee kan dhuuf rakkoo siyaasaa rakkoo dinagdee rakkoo hawaasummaa nu mudachaa ture karaa tasgabbii qabuun mootummaan cimaan hundaa'ee rakkoo mudachaa jiru uummataa wajjin ta'ee mari'atee hiikuudhaaf kan carraan itti uumamu. mootummaan haaraan hundaa'u kun murtoon inni murteessu bakkeewwan filannoon ittiin gaggeeffamnetti murtoowwan murtaa'an fudhatama qabaachuu dhiisuu waan malaniif rakkoo biyyattiin keessa jirtuuf furmaata fiduu dhiisuu mala kan jedhan immoo obbo Urgeessaa Dheeressaa hayyuu siyaasaati. Namoonni baay'een akkaataatti hin dhibamanii yookaan haala mijataa dhabuudhaan siyaasa keessaa filannoo keessaa of baasan bakka jiru kan keessatti namoonni yaada addaa qaban ilaalcha addaa qaban paarlaamicha keessatti hanga haala gahaa ta'een hirmaannetti dhimmuma paartiin murteessota ammas gara paarlaamaatti dhufee qaama mootummaa ta'a yookaan murtee mootummaa ta'ee itti fuudhaaf ilaalee akkasii carraa bal'aa waan qabaatuu fi waan addaa mootummaa duraanii irraa adda isa godhu baay'ee jiraachuu dhiisuu danda'a. Shakkii jedhuun qaba. Manni marii kanaan dura ture kallattiinis ta'e alkallattiin qaama hojii raawwachiiftuun oofamuun qeeqni irratti ka'aa tureera. Isa ammaa kanarraa maaltu eegama jedhamanii gaafatamaniif Dr. Diimaa Naggoo akkas jedhu. Amma paarlaamaatti aanu keessatti kan hin abdadhu to'annoo qaama hojii geggeessu irratti qaamni seera baasu qabu hin jabeessa jedhee kan abdadha. Fuula duratti garuu wanni kun dhawaataan jijjiirama malee yeroo tokkotti jijjiiramuu hin danda'u. Fuula duratti wanni kun kan wayyaa'uu danda'u yoo mootummaa fi paartiin adda bahan adda daangaan mootummaa paartii gidduu yoo hin jiraatin kun fuula durattis rakkisaa ta'uu danda'a jedhee sanaaf yaada. Dr. Biqilaa Hurrisaas itti dabaluun wanti kanaan dura ture sun mootummaa haaraa hundaa'uuf deemu keessatti hin jiraatu jedhu.
paarlamaa amma fulbaanaa kaasee hundaa'u keessatti kun daran cimee hojmaataan immoo fooyya'ee namoonnis immoo adeemsa kanaan dura zabana TPLF keessa ture sana keessaa guutummaa guutuutti bahanii mootummaa jechuun qaama seera baasaa, seera raawwachiisaa fi seera hiikaan madaalli isaanii eeganii dhimma biyyaa irratti immoo tokko ta'anii garuu immoo dhimma wal to'achuu, wal qorachuu, wal sirreessuu fi madaallii uummata kanaaf haala fayyaduu danda'uun eegsisuu irratti zabana paartii badhaadhinaa kun fooyya'ee paarlamaa cimaa qaama raawwachiisaa hordofuu danda'u, to'achuu danda'u, even sadarkaa nama itti gaafatamummaa isaan bahannillee itti gaafatamummaa seeraa akka jiraatu kan taasisuu danda'u hin uumama jedheen amana. Paartileen siyaasaa filannoo irratti hirmaatan yeroo duulana filadhaa gaggeessaa turanitti heerri biyya kanaa akka fooyya'u yookaan akka jijjiiramu dhiyeessaa turan. Dr. Awwaqeenis dhimma kanarratti dhaabni isaanii ኢዜማን rakkoon biyya kanaa heera mootummaa kanaati jedhee waan amanuuf akka fooyya'uuf yookaan akka jijjiiramuuf ni hojjeta jedhu. ሀገሪቷ አሁን አደጋ ውስጥ የገባችው በዚህ ህገ መንግስት አማካይነትና ህገ መንግስቱ biyyittiin amma rakkoo keessa seentee kan jirtu sababa heera kanaani. Paartiin ኢዜማ heerri mootummaa kun fooyya'uu qaba jedhee amana. Yaaduma kanas paarlaamaa keessatti kaasa. Guutummaa guutuutti jijjiirraan heeraa jiraachuu baatus fooyya'insi hanga tokko ni jiraata. Dhimma kanarratti Dr. Diimaan akkas jechuun deebisu. Heerri jiru kun jechuun heera kan jiru kanaan hojjetama taanaan heerri jiru akkaataa heerri sun itti wayyaa'u yookiin jijjiiramu lafa kaa'ee jira. Sirna sana hunda guutuu dandeenyaan jijjiiramuu danda'a. Warri amma heerri kun jijjiiramu jedhanii paartii maanifestoo isaanii irratti kaawwatan immoo paarlaamaa keessatti sagaleen isaan qabanu baay'ee xiqqoo waan ta'eef anjaa hagas ga'u qabaatu jedhee yaadu garuu an akka yaada kiyyaatti dhuguma heera kana keessa wanni wayyaa'uu qabu wanni jijjiiramuu qabu kun baay'eedha. Akka paartiileen gariin jedhanitti garuu heera sana miti ka nama walitti buusisaa jiru. Rakkoo siyaasaa biyya keenya keessa jiru. Rakkoo siyaasaa bara dheeraadhaaf hiikaa hin argatiin afaan baay'eetu jira biyya keenya keessa. Kanneen hiikaa argachuudhaaf walumaa gala marii biyyaa barbaachisaa. Akka Dr. Biqilaan jedhanitti immoo dhaabni isaanii dhaabni badhaadhinaa dhimma heera biyyattii fooyyessuu irratti yaada uummata bal'aa dhaga'uuf qophii ta'uu himu. Warri heerri mootummaa biyya kana keessa jiru tarsaafamee gatamuu qaba. Gatii hin qabu. Keewwattoonni hundi isaaniiyyuu gatii waan hin qabneef halkanuma tokkotti gatamuu qabu jedhu jiru. Warri immoo heera mootummaarraa jechi tokkollee tuqamuu hin qabdu. Yoo jechi tokkollee tuqamte ani du'een bada warri jedhus jiru. Paartiin badhaadhinaa kana lamaanuu hin fudhatu. Heerri mootummaa uummata bulchuudhaaf, nagaa keenyaaf, tasgabbii keenyaaf, badhaadhina dhaloota dhufuutiif akkaataa fayyadutti bakki fooyya'uu jiraate yoo jiraate uummataaf dhiyaachaa irratti mari'atamaa fooyya'uu hin danda'a jechaadha. Inni kun xumuruu danda'a, xumuruu hin danda'u hin beeku. Garuu immoo dhimma ijaarsa biyyaa keessatti barbaachisaa ta'an hunda laalaa heera mootummaas dabalatee jechaadha. Waan uummataaf dhiyaate irratti mari'atamuu qabu yoo jiraate mari'achuun gahee hojii paarlamaa hundaa'u kanaa hin ta'a jechaadha. Rakkoo waraanaa Itoophiyaan amma itti jirturraa ka'uun kanneen biyyattiin daandii qaxxaamuraarra jirti jedhan jiru. Gama kaaniin immoo mootummaa haaraa hundaa'uun rakkoon biyyattiin furama warri jedhanii eeggatanis jiru. Gabaasa raadiyoo Ameerikaaf qindaa'eef Misikuu Fiqaaduu Finfinnee.